Hayyee ni jireenya koo keessatti viidiyoos waraabeen beeku waraabuus hin fedhu garuu immoo har'a daangaan itti darbinaan waan tokko jechuu barbaade keessattuu oromtoota biyya alaa jirtaniif hawwii jechuu barbaada. Dubbachuullee hin danda'u garuu dirqiinatti ta'e baachuun dadhabe obseen dadhabe naagame humna kootii ol ta'e. Inni akka bishaanii lolla'ee lafa guutaa jira nuti garuu rafnee bulla hin nyaanne hin dhugna. Maaliif hin qawwee bituu dadhabnee asuma hiriirrennaa waamamu gadi baanee alaabaa baanee iyyinee deebi'uun dhiiga ijoollee keenya deebisuu akka hin dandeenye barreerra. Halagaanis nuuf dhaabatee akka lollu barreerra. Akka qawwee nuun binnes barreerra. Kanaafuu nuti as teenyee doolaarri walitti qabnee nuti har'a nyaannee dhugnu kuni. Boru seenaan nu gaafatti dhuguma Oromoof dhimmitoo ta'e dhuguma gaafa hiriiraa baatanii kan akkasitti barooddan sun keessanii isinitti dhaga'ameera yoo ta'e dhuguma dhiigni Oromoo dhangala'u kun isinitti dhaga'ameetiniin hiriira baatu yoo ta'e an kanarraaf immoo yoo bashannanuuf gadi baatu ta'e inni wanta biraati garuu immoo keessanii isinitti dhaga'ame duun obboleeyya keenya. Inni lafaa xinnaate waaqarraan gadi reebbamu kun isinitti dhaga'ameera yoo ta'e gadi ba'aa qawwee hidhadha. Gadi ba'aa uummataaf qawwee bitaa. Kan nu baasu qawwee malee akka hin taane bira geenyeerra. Warri haga ammaa qawween nu baasottanii harka duwwaan nu baasattanii sitti amantanii galtan suni argitaniitu harki duwwaan akka maal nu gochaa akka jiru. Maal ta'aa akka jirru akkamitti akka harca'aa jirru. Hidhatee namni malee inni kanan biyya isaa bilisa baase akka keenya kana alaabaa uffateetuma hiriira ba'ee deebi'uudhaan miti. Kanaafuu yaa Oromoo biyya alaa jirtu dhugaa keessi dhiigeetiniin boossoo ta'ennaa hiriira baatu. Dhuguma sitti dhaga'amee gadi baatee iyyi ta'u ta'e mootummaa biyyattii kana biyya alaa kanatti gadi ba'ii qawwee miti. Hidhachiisi uummata kee. Hidhachiisu kophaa miti. Hidhannee bosona gallee lolluu qabna. Maalitti teenyaame? Mee maalumatu nu teessisee jira onuun? Mee maaluma boru eessatti galla jennee tan ta'aa jirru? Lammiin keenyoo sila akka baala harca'e silaa oliif gadi reebamaa jira. Ayyaana isaallee kabajachuu dadhabee kun akkanatti dhiigni isaa lafarratti dhangala'ee reemfi isaa boolla tokkotti guurramee awwaalallee dhabaa jira. Mee warri biyya alaa teenyu kun maalumaaf teenyaan jedhee man. Maalumaaf hiriira ba'uunis nu barbaachise. Nuti yeroo yeroodhaan hiriira baanee gadi baanee wacnee deebi'uu otoo hin ta'in Oromoo hidhadhu hidhachiisi. Qawwee malee wanta biraa waanumti bilisa nu baasu akka hin jirre barreerra. Uummanni Eertiraa kan bilisa baate koo hundumtu taaksii galiisaarraa akka galiisaatti kutaniitiin dhiiraa dubartiidhaan biyya isaanii bilisa baasanii. Mee Oromiyaadhaaf nama taaksii kutumee barbaadame namumti Oromiyaatu jira galiisaarraa. Nam tokko namni Oromiyaadhaaf waan kana godhu jira. Doolaara tokkitti doolaara 50 waggaatti baasne bilisummaan meerere birrii sun eessaan dhaqxanire. Mee amanaati Oromoodhaaf qawwee bitaatti kennaatiniin bilisummaan sun haafume. Qarshiitu ba'a miti. Inni kaan lubbuu isaa gurguraa jira. Lubbuu isaa ishiin deebine sun kennaa jira. Ijoollee sin deessantu dhumaa jira. Isin garuu teessanii lubbuun mararfattanii qarshii mararfattanii isaan lubbuun mararfanne. Maaliif bosonaan gallu nuti? Maali nuti nama miti isaanis namuma ji'a 9 dhalatee lukaan lafarra deemudha. Anuun akkatti haxaa'ee nu fixaa jiru. Oromoon goota jenna. Goota argataan inni biyya jiru goota inni biyya alaa jiru kunoo gootummaa isaa maaltu irraa fudhatere? Maafin ittiin dhagaamne maafin dhiigne keessisa maaf dhumaatiin erga dhugaa nutti dhagaame maa qarshii mararseeffanneetiniin ol keenye baankii keessa teenya
nuti nyaannoo dhabne ko mootummaan biyya kana nyaata namaaf hin laatan nyaata dhabne gaafa duunu hin jiru otoo birrii kan qabnu iyyuu qawweetti hin binne. Oo jettanii mootummaa biyya alaatti iyyuun kun gatiin qabu. Hiriira dhiisni hojii lama hojjennee nuti hojii tokkotti nuuf jiraanne hojii tokko garuu uummata keenyaaf qawweetti bituu danda'uu qabna. Kan qawweerraa hafe homtuu wanti nu barbaachisu hin jiru amma goota lolu meeqa biyya keessa harka duwwaa qabna hidhachuu barbaadu nutti yaa jiru wayi qawwee nuu bita wayi nurraa adabadhaatii taa'an hin jechaa jiru. Kanaafuu yookaan qawwee bitaa fi yookaan immoo gufuutti hin ta'ina. Qabsoo Oromoo keessaa deema ololan ofiina miidiyaa kanarra teenyeen nuti an odeessaa oollu kun homaa bu'aan isaanatti mul'achaa hin jiru. Ayyee galatooma ani jireenya koo keessatti viidiyoo waraabullee hin barbaadu garuu har'a nan dadhabe naagame. Akka yoomittan obsa caala obsan dadhabe nuugame hin obsine. Garuu jijjiiramni hin jiru. Innasii taa'eetuma jira. Inni biyyaa lubbuu isaa tokkollee too mararsiifatiin tokko irratti dabalamee du'aa jira. Nuti garuu qabeenya qabnu mararsiifachaa jirra. Galatooma.